ani waanan dhugaa ba'u Waaqayyo waan natti baname tokko narraa cufe. Galanni Waaqayyoo faa ta'u. Isa gaarii miti kan inni natti baname waan yaraa natti baname Waaqayyo immoo narraa cufe. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Bara 2012 keessadha. Asuman hojjedha ture. Intina Sleepy Bankii kan herreegarran hojjedha. Forjidii isa fidanii herreega sana na biratti buufatan jechuudha. Nama lama ta'anii hojjettootadha namoonni suni. Birri isaa guddaadha. Miliyoona 1,882. Warroonni faayinaansii irra hojjetan illee muuxannoo sanii ta'uu danda'a. Maaliif Waaqayyo bara sana keessa na gargaaree ofuma kootiin qabee jechuudha namoota kana. Namoota kana dheeruu kennee qabsiisee hiisise. Hiisisee erga hiisisee booda naannoo waggaa tokko ta'anii booda ofii keetiyyuu keessaa qabda kan jedhan duubaan immoo dhufamee namoota kanatti namni tokko qabamee hidhameera tokko hin badee itti na dabalanii na hiisisan. Bara 2013 gaafa ji'a arfaffaa keessa jechuudha. Ji'a lamaaf manadhaan ture. Ani garuu waan hin beekuu qabu isaan garuu waan godhan beeku jechuudha. Iddoo kana dhaabatanii sobuun hin danda'amu. Waaqayyo waan naa godheef dhugaa ba'a jechuudha. Kanaaf birrii kana ani lakkoofsaan hin beeka malee birrii 100 lakkaa'ee hin beekan. Deemanii Finfinneetti hojjisiisanii orjinaaluma fakkaata jechuudha. Baankii deemnaan kun orjinaalaan hin jedhe ani garuu siistama irratti yeroon galchuun qabe. Lachuu orjinaaladha wanti ittiin adda baafamu hin jiru. Kanaaf erga mana dhaatii bahee mirga wabiitiin bahee kissiin sun himatamaa lammaffaa ta'ee dhiyaate jechuudha. 2013 gaafa ji'a ja'affaa erga bahee booda kissiin sun hamma har'aatti narra ture jechuudha. Torbee 2 torbee 3 mana murtii godinaati abbaan hangaati kan na himatu kan kana kenne kan ofii koo qabee ofii kooti eeruu kennee nama sana qabsiise anadha. Sana booda erga bahee akka nan hin baaneef akka nan achi keessatti hafuuf akka inni kanaan himatamu. Yakkichi immoo waggaa 10 hanga waggaa 20tti kan nama hiisisu. Maaliif waa'ee kanaatiif illee qaama gurguddaa irra dhaga'anii akka nan bahuuf yaaliin godhamee waa'ee malaamaltummaa keessan galdoodhanii didaniiru jechuudha. Kanaaf Waaqayyo guyyaa qaba. Gaafa guyyaa isaa eegee Waaqayyo ani kadhachaan ture asumatti raajii addisuunis naa kadhatanii waggaa tokkoof cinqatii keessan ture jechuudha. Hamma waggaa tokko kana amma beellamni sun dhufu nan cannaqa nan dhiphadha. Laal waggaa 10 amma 20tti otoo waa tokko hin beekiin hidhamuu jechuun birriin isaas yakkaan kan himatame birrii sana kaffalii miti yakkaanii nama kanaaf haala mijeessite malee hin fudhattee miti. Kanaaf Waaqayyo garuu dhugaa hin argaa jechuudha. Kanaaf yeroon amma akkatti dubbadhu kana waan salphaa isinitti fakkaachuu danda'a. Dhiphina waggaa tokko keessa ture eengadda torbee roobii darbee dhaqee ani ganaa beellama naa qabu hinsee asitti naa kadhatanii turan raajii addisuuni hin kufa bakka inji ganaan jedhan. Garuu iddoo adda addaatti naa kadhatama hin amanu sakaanii nan amane asitti garuu maaliif na shakkisiisa. Garuu asitti dhufee harkaan gaafadha shakkisii murtaa'eera. Dabalasiin naa murtaa'eera na jedhu. Kanaaf sirraa jiganaan jedhu iddoo adda addaatti yeroo kana. Maaliif hin amanu yeroo baay'ee jechaan na shakkisiisa maaliif wantoota garuu asitti naa kadhatame ji'a kana keessa otoo ji'i kun hin dhumin asitti gaafan deemu hojii argadhee gara biraa gaafan deemu naa kadhatanii otoo ji'i kun dhufii sirraa jiguu qabadhanii naa kadhatan. Ani hojii deemee gaafan achi deebi'ee beellama tokko bichaan gad dhufee gaafa san ani beellama naa qabunse ganaa bakka itti saragaa fidinaan jedhuse garuu gaafas ati bilisa dhaganii naan jedhu. Orgaafadha waan seexanni ittiin si keessa sun dhuma guyyaa kana qabee ati bilisa. Seexanni name seexanni seeroodhaan bahe siinii kaa'eera. Namni nama milkaata. Mana kana yoo dhufee amantii dhuma nama milkaa irratti dhuma harka namatti dabalaan karaa tokko dhabde yoo ta'e karaa fudhatama siibaneera. Kanaaf yeroo namaaf kadhatamu ameen jedhanii fudhachuudha. Bakka kana amma yeroo dhaabbatanii dubbatan saba kana yeroo akkatti ilaalamu kana galaana bakka waan keessaa daa'imni wayii nutti fakkaata. Garuu ani oddoon deemee kadhadhee achitti sagantaa hirmaachuuf ture waldaan dhaqee waldaa sana hirmaachuudha waa'ee waldaa kanaaf jechuudha waan isinitti hubachiisuuf hin qalladin qoosina seeraan itti fayyadama. Garuu ani deemee achi taa'een asitti dheebodha sagantaa kana jechuudha. Dhaqee saatii ani akkuma asiisee lamaan dhaqee saatii 5 jammaru isayyuu immoo wangeelaawii yeroo achi madirakii irra tajaajilu kan achi jechuudha. Na jalaan mugii naannoo baay'isee ameen jedha isiniin hin jedhu. Maaliif oddoo kana humnatu jira. Oddoo biraatoo deemtanii argitanii hamma oddoon kun
namatti dheebotu. Otoo naa danda'ame sanbata dhufee hirmaadhee deebi'ee natti tola. Kanaaf immoo raajii addisuu waan gaafadhu iddoo sanatti tokko biraanchii akka nuu banan gaafadhaa jechuudha. Kanaaf hojii waaqayyooti kan hojjetamu. Sabni as jiru kun otoo achi deemee waldaa 5 ta'a. Maaliif arguu dandeessu? Finfinnee yeroo jedhamu Finfinneetti ol jedhanii ameen jedhu garuu ameen hin jedhan an argeera. Ganaa ol siiqa xiqqoo ani gara buraayyuun jira ol siiqeellaadha malee gorra jedhan sana. Kanaaf inqoosiinaa itti amma as jirtanitti waldaa kana humna guddaatu jira. Gaafa akkas jedhamu waan salphaan biyyoon mana kanaayyuu otoo kana caala raajii addisuun asii deeme waldaan kunuus hin fayyisa lafti isaayyuu. Otoo achi iyyuu ol fudhannee jechuudha. Kanaaf iddoon kun eebbifameera. Kana booda waadaa akka inni naa galu iddoo sanatti akka nu bananii maaliif babal'isuudha waan ta'eef kanaaf Waaqayyo isaanii naa gargaaru sinfaanaa ta'u.